waan keenya galatooma sagaleen hin jira mirkaneeffanne haasaa muummee ministeeraa deeggarda paarlaamaa taasisan sanirraa xiqqoo waa tuquu barbaada. Haasee walumaa galatti bareeda. Okay, galatooma sagalee akka gaarii bareeda. Nagaya eenyutti barbaada eenyutti hin barbaanne ka jedhu duraanuu namni keessa beeku ni beeka. Namoonni ammoo keessa hin beekne amma xiqqoo ifaafi jira. Nagaa ka barbaadu akka mootummaa ta'e yeroo hundaa mootummaan Itoophiyaa kanaan dura turan takka marii araaraa qaama hidhate biyya isaa keessatti isa waraanu waliin waggaa kana ture hin beeku seenaa keessatti. Ji'a muraasa keessatti humna waraana qabu hunda irra bobbaasee keessa qulqulleessaa ture mootummaan dabre kun. Mootummaan kun kaambilee riphee lolaa achuma biyya keessa osoma jiranii biyya keessa maandeeffatanii bakka isaan itti maandeeffatan bakka isaan itti jiran osoma beeku harka bal'ifatee araaratti yaamaa jira. Fedhii araaraa akka qabuu fi dantaa araaraa fi kabajaa qabuu fi akka biyyi sun nagahii bu'uu akka barbaadu mootummaan yeroo hedduu ragaalee ni mul'isa. Warri morman ammoo haqee qanii hadidanii malee dhugaan jirtu sanii miti. Dhugaan jirtu kan muummee ministeera deeggarda kaasee dubbate san. Ragaaleen jiru maal fa'a? Mootummaan tokko waraani mootummaa Itoophiyaa qabu waraana bara TPLF'n qabdu oli. Waraana bara dargiin qabu oli bakkeewwan riphee loltoonni jiran kana ji'a muraasa keessatti humna waraanaa gahaa biyyatti irratti deebisee qulqulleessu xaragee balleessuu ni danda'a. Maaliifi kana hin goone waraanni miidhama guddaa fida. Jedduu isaanii uummanni ni miidhama. Jedduu isaanii qabeenyi ni bada. Ammas qawwee qofaayyuu akkana deemne biyya kana carraan dimokiraasii carraan fuulduraa fi dimokiraasii badaa deema waan jedhuufi kanaaf karaa araaraa aadaa Itoophiyaan hin beekne ka qawwee qofaa wal injifachuu kana jijjiirree yaada taafinnu ka jedhuuf harka bal'ifatee osoo caasaan isaa jalatti wareegamuu osoo qabeenyi biyyaa jala gubataa jiru osoo uummanni jala du'aa jiru waggaa gana guutuu bal'ifatee akkanatti eegaa jira jechuudha. Kun ammoo ragaaleen jiru namoonni biyya keessa jiran namoonni dhiyeenna waan kan hordofan ni beekani. Karaa biraatiin warra araaraa kana yeroo hedduu akka kadhatu mootummaan qaama isa dhiyaatu waliinis itti erguun abbootii gadaa itti erguun jaarolee itti erguun hayyoota tokko itti erguun kadhataatuma deema jechuudha. Mootummaan araara jaalatu araara kana fedhii guddaa irraa qabaachuu harka baasee yeroo hunda yeroo kennee fi kadhachuun kun akkuma muummee ministeeraa kaasee jechuudha. Fakkeenya muummee ministeeraa kaasee anaa fi Geetaachoo Raddaa nama wal biratti argu mootummaan kun araaran fedhuu jechuun akkamitti danda'ama jedhan sun which is right waan dhugaa jechuudha. Maaliif namoota dhufe ka amma gara naannoo Oromiyaa irraa dhufes aangoo kennee fi ka gara federaalaa dhufes aangoo kennee fi waliin dalagaa jiran jechuudha. Osoo araara kan barbaanne taate osoo fedhii araaraa kan qabne warra kana taate injifatee yeroo harka galfatetti bira bahee dabre jechuun sila waajjiratti hin galchu jechuudha. Kana jechuun waan dabre walii dhiisanii walii araaramanii nama tokko atiin sadarkaa sanatti wal waraananii turte sadarkaa sanatti wal mormaanii turte har'a ammoo aangoo kennitee fi waajjira kan kee keessatti waliin dalagu jechuun icciitii biyyatti itti kennitee dokumeentarii biyyatti itti kennitee bakka bu'aa biyyaa gootee bakka takkatti ergachuun fedhii araara qulqullummaan akka qabu agarsiisa jechuudha. Kun waan hedduu nama gammachiisati waan ammoo haalli ammoo kalee deeggarda kabajamoo muummee ministeeraa kaan sunis sirri dhugaan jirtu illee sanuma. Warri araaran barbaanne nama fakkeenyaa fi namoonni araaran barbaanne maal jennee yoo kaafne namoonni araaran barbaanne warra ajandaa gahaa hin qabne yookaan ammoo warra akka paartiitti paartii jabduu hin qabne akka yaadatti yaada fudhatama yaada jabaa hin qabne akka hojiitti ammoo hojiin waa dalaganii waa hojjetanii waa lafarraa hin qabnetti araara kana baqata araara kan didaa jira. Amma fakkeenyaaf Geetaachoo Raddaa yoo fudhanne fakkeenyaaf Geetaachumaa fi Joohar yoo wal bira faa qabnee ilaalle
Getaachoon nama paartii keessa ture nama fedhii biyya tajaajiluu qabu nama arras yoo paartii fedhe keessa seenes paartii fedhe wanni jedhes biyya dalaguu hawwa jechuudha. Amma fakkeenyaaf TPLF keessaa bahee fedhii biyya isaatii qabu fedhii uummata isaatii qabu tajaajiluu qabuun paartii bira hundeesse jechuudha. Namoota ammoo akka Jawaar fa'aa ka takkaatiyyuu paartii takkallee hundeessuu hin dandeenye ka paartii takka keessa paartii hundooftee jirtuyyuu keessatti miseensa tahanii keessatti hojjechuu hin dandeenye paartii san waliin qabanii amma fakkeenyaaf kafaa'u keessa seenanii turanii waliin qabanii kafaa'u san hundeessanii jabeessanii ijaaranii duratti hin deemuu hin dandeenye jechuudha. Dadhabsiisanii qancarsiisanii nyaatanii isiyyuu keessaa bahan jechuudha. Namoonni akkanaa kun yoo araaramanii mootummaa walitti araaramaniis carraan isaanii xiqqaa waan ta'eef araara balaaleffachuu qaban araara dura dhaabbachuu qaban. Maaliif paartii yoo araaraman ittiin hojiitti seenan hin qabanii dandeettii fi amaloota dantaa biyyarra xirkatanii fedhii biyyarra xirkatanii fedhii fi gadi buusanii fedhii biyyaa olaansanii olaantummaa fedhii biyyaa fedhii uummata dursanii paartii fedhan keessatti yookaan qaama mootummaatti dabalamanii waliin dalaguu fi fedhii hin qaban. Uummanni warri kun yeroo hundaa qaamoleen kun maali nagaa dhimma nagaa kana sababeeffatanii waan adda addaa waan hin jirre gama mirgaa bitaa fi guuranii ajandaa uumuu propagaandaa uumuu olola oofaa ooluu waan hin taane gamaa gama dhahaa ooluu bombii jirtuu fi waan jira mara gara mootummaa darbaa deeman jechuudha. As keessatti fi isaaniitti dandeettii dadhabbina isaanii harka duwwummaa yaada maleessummaa hojii maleessummaa ifii qaban kana as jala dhoffatanii jiraachuu barbaadan jechuudha. Kanaaf kaanti yoo dabarree haala amma Itoophiyaan irra jiru Itoophiyaan amma bifa ikoonomiinis ijaaramaanis fuulduratti akka gaariitti deemaa jirtu maal agarsiisa? Biyyi osoo keessonis jeeqomsi keessoo kun jiru sadarkaa sanatti pirojektoowwan biyya san keessatti akkasitti akka ijaaramanii hin beekne ijaaruu jechuun fakkeenyaaf pirojektii naannoo Finfinnee yoo ilaaltu lafa kaleessa bishaan qashinni firraa yaa'aa ture kan namni keessa deemuu hin dandeenye qabanii ijaaranii kaan hojii irratti uumuu kaanis bakka bashannanaa godhuun hagamtaa akka biyyi mootummaan istiraateejii guddina biyyaa tarsiimoo biyya ittiin ijaaru ittiin hojii uumuu ittiin biyya guddisuun qabatee deemu jiru mul'isaa jira jechuudha. Ragaaleen biyyoonni biraatiyyuu biyyoon akkamitti Afrikaan akkanatti bareeduu dandeetti. Adaa namni yoo waa ijaare biyya Afrikaalleen akka biyyoota lixaa akka biyyoota bahaa duraan hawwaa turree kanatti ta'uu hin dandeetti ka jedhutti hawwii guddaa namaa kenna jechuudha. Kun hojii kana mul'isa. Namni duraan Finfinnee beeku nama Finfinnee nama argan takkaa miti. Pirojektiin sun galii nama achirraa galu suni magaalaan sunis biyyoo nama guurdatan kun hundiniyyuu galii waan ijaarama akkasirraa galii galchiti jechuudha. Namoonni qabeenya qaban bakka bashannanaa tahii waan adda addaa irratti galii achirraa galchan. Pirojektiin sun gara naannootti yoo gabbu'e naannoleen akkasitti galii irraa galchiti. Naannoonis bakka itti boqonnaa fudhattoo qabdi argatti. Namni ilmi namaa akkuma gaddi jiru gammachuun jira. Akka biyyaatitti biyya takka qabaattee atiin bakka gammachuutti dabarfattu bakka gaddatti dabarfattu maatii waliinis jaalawwan kee waliinis namoota waliin jirtu waliinis hedduu barbaachisa. Amma Baalee lafa duraanii takkaatu mootummaan loluu malee mootummaan ammoo isiin loluu malee mootummaan yeroo hundayyuu addatti qabee haleelu jeetti waraanatii fi taankii waraanaa qofatti erguu malee takka misoomatti ergee hin beeknetti yoo misoomni akkasitti ijaaramee jedhu kuni biyyaaf gaarii uummataaf gaarii seenaa mootummaa saniitiif ijaarsan illee akka malee gaarii jechuudha. Osoo kanan ta'in Baalee qofa osoo hin ta'in naannolee adda addaa keessattuu waa'een bakki paarkii bakki maalii akkasitti ijaaramaa deemu suni waan akka malee bareedati. Hedduu waan nama gammachiisati. San akka mul'isu gara diinagdeetiinis hojiin gurguddaan akka abbaa hidhamuu booda maal akka biyya sanii fidu bu'aa inni fidu waan jechuun namni mara beeku waan taateef waan keessa deemanii walii ibsuu mara barbaachisuu miti. San bira bahanii dabranii kaampaaniin akka maxaa'oo sun biyya keenya keessatti dhaabachuun faayidaa kana laala uummanni keenya faayidaa kana kan uummata keenya fi nuti laallu
Kanu mootummaan maal dalage mootummaa achumarra taa'ee ibsa callaa kennuu mootummaa achumarra taa'ee aangoo isaa qofaa fi wanni kennuu qofa osoo hin ta'in waan inni ijaare waan fuulduraaf biyya sanaaf bu'aa qabu maal kan jennu kana keessa galchine ilaalla jechuudha. Wanni mootummaan ijaaru kanneen akka amma gaazama Itoophiyaa keessatti argamaa jiru rakkoon gaazaa, rakkoon xaa'oo, rakkoon elektiriikaa, piroojektowwan amma ijaaramanii kun biyya keenya keessatti wanni hiyyummaa biyya san keessa fide, wanni dadhabummaa biyya san keessa fide, wanni rakkoo biyya san keessa fide wannoota akkanaa kana dhabuu kana jechuudha. Waan akkanaa amma ijaaramaa jiru kana osoo waggaa 20 dura qabaanne osoo waggaa 10 dura qabaanne eessa jira? Biyyi qonnarratti hundooftee jireenyi isii qonnarra jiru, biyyi jireenyi isii gaazarra jiru hundaa'ee jiru, biyyi jireenyi isii bishaanirra jiru, biyyi jireenyi isii ifarratti jiru. Piroojektowwan akkanaa kana osoo waggaa meeqan dura qabaanne fagoo deemna jechuudha. Har'a ammoo argachuu har'aa kanatti deeggarree argachuu har'aa kanarratti jaalannee waggaa 20 10 booda 15 booda fagoo akka jirru mul'isa jechuudha. Wanni mootummaan dalagu ka mootummaatiin miti piroojeektiin ka uummataati. Amma fakkeenyaaf piroojeektiin bara mootummaa yaadiktii PLF dalagame suni karaa asbaaltii tahii mana barnootaa tahii ooma fedhayyuu haa ta'u yuunivarsiitii haa ta'u mana yaalaatis buufata fayyaas haa ta'u fuutee mootummaan sun yeroo aangoo irraa bu'ee fuudhee hin buunen jechuu waan san. Asbaaltii ijaare isaan buqqisee hin kaaniniini mana barnootaa ijaare isaan fuudhee buqqisee hin kaane hin diigne uummataaf jechuudha. Dhimma deeggarsa siyaasummaa keessatti waa'ee piroojektowwan keessatti waan uummata ijaaramaatiif waan uummataan ijaaramne faayidaa uummataa yeroo hundayyuu deeggaramuu qabdi, tumsuufii qabanii bira dhaabbatanii waliin gargaaruu qaban jechuudha. Paartiileen siyaasaatii fi warri morman kuniyyuu haguma ta'aniituma mootummaa qofarratti qeeqaa oolan osoo uummata akka piroojektuma mana barnootaa yookaan buufata fayyaa tokko biyya ijaaraa deemanii hagamta akka fedhii uummata akka isaan qaban namni irra waan xiqqoo qabuun hagana ijaare bor waan guddoo takkaan akkamitti yoo aangottuu dhufe waa ijaara ka jedhu uummanni illee irraa haga tokko abdii yookaan jaalala horachuufii danda'a jechuudha. Nama waggaa 10, waggaa 8, waggaa 7, waggaa 15 taa'etuma waa mormu ka guyyaa tokko mana barnootaa kutaa tokko baratootaan ijaarin ka guyyaa tokko buufata fayyaa xiqqaa tokko uummataan ijaarin ammoo aangoma qofaa fi amoommatu guyyaa hundayyuu kun gaafii keessa nama galcha jechuudha. Kanaaf dhimmoota akkanaa kanarratti waan hin jirre irratti soba hin jirre irratti guyyarraa guyyatti sa'aatirraa sa'aatitti biyya keenya irratti hafarsuu biyya nagaa dhoowwuu maali osoo hin ta'in dogongora mootummaan qabus itti himaa dogongora asiin jira wanni ammoo gaariin dalaguma jira kana waan gaarii gootan bakka inni waan gaarii godhetti waan gaarii godhuu fi bakka inni dogongora jiraate dogongora san saaxiluu waliin sirreessuu irratti yaalii godhuu hedduu barbaachisa. Biyyi keenya hiyyummaa wanni guddaan ammoo biyya keenya harkaa qaba rakkoo tajaajilummaati rakkoo hiyyummaati. Hiyyummaaleen akka gabrummaatitti qabsaahanii qabsoo gabrummaa mootummaa abbaa irree ofirraa kaasanitti hiyyummalleen jabaatanii hojjetanii ofirraa kaasuu barbaachisa. Yoomumallee taanan kun irratti hojjechuun hedduu waan barbaachisu kanasuma dhiifna. Yaadi ka xumuraatiif ka sadaffaa ibsa dhiyoo kana addi bilisummaa Oromoo ABO'n baafte waa'ee siyaasaa Itoophiyaa keessattuu dhimma siyaasaa kaabaa irratti ABO'n baafte sanii irratti qofa dubbachuu barbaada. Ibsi isaan baasanii nuti mootummaa kana warri kaabaa faanoo dabalatee shaabiyaa elektiraas dabalatee hidhatanii yoo isaan mootummaa kanaan dhufan taate nuti ittiin dhiifnu nuti akka isaanii jiddugala dhuunfatummaa siyaasaa biyyatti amma Oromoon harkaa qabdu kana warri kaabaa gurmeessanii yookaan irratti duuleen dhufan taate ittiin dhiifnu nuti gama mootummaa dhaabannee ittifnaa yookaan ammoo deeggarsa kenninaaf malee warra kaabaa waliin dhaabannee akka isaan yoo isaan duula banan hin deeggarru ka jedhu waan hedduu gaariiti waan jajjabeeffamuu qaba jechuudha. Ibsi kun ammoo ajaa'iba yeroo namoonni akka amma Joohar kun faanti namoonni qaamni biraa ammoo
nuti waan mootummaa san jigsaa faanoo tahee moshaabiyaa tahee waliin dhaabannee waraannaa waan mootummaa maqaa Oromoo qabaa kana angurraa kaasa waan mootummaa maqaa Oromoo qabaa kana waraana hunda waliin dhaabannee waraanna jedhanii namoonni akka Jawaar kun faanti faanoo jala galanii miseensa faanoo tahanii itti dabalamanii qabsaa jiranitti addi bilisummaa Oromoo gabbaatee ammoo yaada faallaa kana dantaa siyaasaa olaantummaa warra kaabaa nu hin morminaa dura dhaabbannaa yoo isaan humna godhatanii dhufan ammoo nuti qaama mootummaa waliin taanee yookaan ammoo ofii keenyatti iyyuu dhaabannee hin mormina jedhanii ibsa kennuun hedduu akka hubannaa siyaasaa qaban yookaan ammoo akka siyaasaan biyyattiitii fi nama saba isaa harka jiruuf harka hin jiru akka maal ta'e hubatte jechuu ABO'n. Kanarratti ABO'n yeroo ibsa kana baaftu magaalaa gudditti biyyattii Finfinnee yookaan Addis Ababa keessa teettee ibsa kana baafte kaleessa carraa kan argataa turre har'a ammoo carraa aangoon nama isaanii yookaan aangoon saba isaanii harka jiraachuutti carraa kana kenneefi warri shaabiyaan isaan nuti ittiin dhiifnu jedhan kuni warra waggaa 27 adda bilisummaa Oromoo mana hidhaatitti godhee biisan keessatti qabee bira taa'aa ture maal akka ta'e beekanii kaleessatti qabsoon addi bilisummaa Oromoo irratti hundooftee mana itti baate cunqurfamuu yookaan ammoo mootummaa abbaa irree gabroonfata warra kaabarraa dhufe ni beete jechuudha. Kana keessatti siyaasummaa fi paartummaa keessatti diina saba keetiitii fi fira saba keetii addaan baaftee beekuun hedduu barbaachisaa akka ta'e ibsi ABO'n baafte kun qajeelatti mul'isa jechuudha. Kunis ooma barbaachisaati. Yeroo namoonni tokko ammoo hidhatanii hidhaa isaanii ol jabeeffatanii faanoo 4 kiiloo fiduuf yookaan warra kaabaa kan 4 kiiloo fiduuf deemaa jiranitti ibsa kana ABO'n irra baasuuni paartiin kun ilaalcha siyaasummaa mootummaa waliin qabu osoo jiru garuu olaantummaan injifatummaa saba isaa mirkaneeffate olaantummaa sabni isaa siyaasaa biyyattii bulchaa jiru anaafis yoo ta'uu baate anaafis yaada mormii yoo ta'uu baate garuu diina biyya kiyyaatiin affeeru kan jiru kana jechuudha. Kuni ABO'n faallaa kana osoo warri kun ammoo faanoo faarsoo osoo warri kun 4 kiiloo jala deebifna jedhee kana irra baasuun qabsoo fi hubannaa qabsootii fi hubannaa ammoo dantaa warri kaabaa deemuuf addaan baasanii tolchanii beekuun hedduu barbaachisa. Ibsa akkasii san irraa barbaanna paartilee siyaasarraa deeggarsaa fi hojii yeroo diinni tokko kan saba isaaniitti dhufe diina isa waliin dhaabatanii biyya diiguu diina isa waliin dhaabatanii warra kaleessa saba isaanii miidhaa ture gara aangootti fiduuf hawwoo osoo hin ta'in ilaalchummaa mootummaa waliin qaban qabaatanii garaagarummaan akkuma jiru ta'ee dantaan ammoo biyyaatii fi saba isaanii olaansanii akkasitti kiliir godha ibsanii baasanii qulqulleessuun sun hedduu waan gaariiti jechuudha. Namoonni ammoo warra ABO irratti duulan mootummaa taatee maal jedhanii irratti duulanii warra dantaa dhuunfaatiif warra amma faanoo irraa mallaqa fudhatanii fi waan dantaa ofii qofa fudhatanii shaabiyaa elektira irraa fudhatanii qaama kana waraanuu barbaadan waan saba isaanii dantaa saba isaanii ilaale jechuudha. Kanaaf paartiin siyaasaa tokko dhimma ilaalchummaa yaadummaa mootummaa waliin qabu addatti kaa'ee dhimma saba isaatiif qabu diina saba isaatiif fira saba isaa addaan baasee beekuun hedduu akka faayidaa qabu hedduu akka barbaachisaa ta'e jala saranii irratti dalaguun hedduu barbaachisaa. Kanaaf ABO'n ammoo tokko faayidummaan inni irraa qabu argataa jirutti iyyuu hedduu guddaa. Carraa kaleessa yeroo dargiitis ta'e yeroo TPLFis ta'e carraa kaleessa magaalaa gudditti biyyattii keessa taa'anii waajjira keessa taa'anii qabsaa turan san waan hin qabneef har'a ammoo kufaatiin olaantummaan warra kaabaa cabuun olaantummaan siyaasaa biyya isaanii warra kaabaa harka jiraachuu dhabuutu ABO Finfinnee galche malee osoo akkuma durii isaa warra san harka jiraatte osoo ammas ammoo deebi'ee warra san harka seenu taate akka isaan carraa kana hin arganne hireen har'a isaan argatan kun akka isaan arganne waan beekanii fi gad hubannoo gaffageennatiin hubannoo siyaasaa ilaalchummaa mootummaa waliin qaban guddaan sun osoma jiru
dhimma saba isaanii olaansanii dhimma dantaa isaanii olaansanii kiliir godhanii lafa kaa'an jechuudha. Namoota ammoo galii uummatarraa argachuu fi yookaan diinarraa argachuu fi dantaa fi qofa farsan irratti ibsa akkanaa kun bahuun hedduu isaaniif gadda guddaa tahee mul'ata. Maaliif qabsoo isaanii keessatti dantaan sabaa waan hin jirreef namoonni akkanaa kun ibsa akkanaa kana yeroo paartiin